Haqa miskiinaati keessa jira, haqa cubbuuti keessa jira, tadanfitee dalagattee isin ergite keessa jira. Eessaan barakattan? Aamin jedha keessattuu dhiirri Dubaayitii fi dhiirri maal dhiiraa miti. Nadhoon Dubaayii nadhoo yoo jedhu warra dhiiraati beeka. Makama warra maqaa biraan raafate sanniin jechuudha. Warri Dubaayii kana jirtanii warri Kuweetii kana jirtan aamin jedha. Aamin jedhi dalagattee siin barakatin, hojjetattee siin barakatin, ifaajattee siin barakatin, harki kan kee wal siin gahin, dhalchi kan kee lafan gahin, dhalli kan kee lafa hin dhaabatin. Dhalatti tan telefon dhabatin dhalchitee lafan gahin hojjettee lafan gahin miilli kan kee lafa hararra'u warra rabbi si hararraasu warri hatti miskiinaa isin bira jirtu warri hatti dubartii isin bira jirtu warri hatti cubbuudhaa isin bira jirtu dalagattee isin kennatee obboleessa kiyya jettee dalagattee si kennatee si bira jirtu rabbiin balaa bakka akka hin taane rabbi sitti habuusu aamin jedh maal ha'uuzu billaa jettaa minna alatullaa aleekke aamin jedh maal ha'uuzu billaa jettaa miti aamin jedh Kotu amin jed Abdul Qawi Dubai ti Abdul Qawi Kuwaiti. Kotu amin jed kotu ti Abdul Qawi. Esa girta warri Abdul Qawi da amin jed inshallah isin keessa haa ka'u. Ibiddi azaba isin keessa haa ka'u qaama keessan keessa haa ka'u. Waan inshallah nafuma kan kee keessa qaama kan kee keessa wanni ati niyyanne wayi sirraan haa baatu. Wanni ati niyyanne wayi ta miskiina boochisaa artumaan inni raafuuti hiqaama qabdii raafuuti warra kiyya beettiin raafuuti eessa beettiin raafuuti maqaa kiyya beettiin raafuuti hunna ofii kamiin raafuuti jettee hunna isii tuffattee hunniti rabbii jabaadha akka jirtu osoo beettu jechuudha hunniti rabbii jabduuni ta jabaa feete sakaaltu ta mootummaa feete sakaaltu ka waraana harkaa qaba jedheetiin irree dhiibee deeme sakaaltu jabaa feete sakaaltu jechuudha usuu jirtu hunna san osoo beettu feetu dhiira taata feetu dubartii taata tan hatti namaa si bira jirtu keessattuu hatti miskiinaa ndalagadha jettee si kennatte haati ilmoodha kan silaa haadhatan ta'e taatu jechuudha si biraa baatee hadda manaan baatee rakkataa jirtu dhiirallee taata dhalaallee taata inshaalla rabbii waan hin seenne qaama kan kee keessaan haa baasu imimmaan isii lafan bu'initi sirra haa bu'u sirra haa bu'u danfa kan kee irra haa bu'u qaama kan kee irra haa bu'u si haa kukkutu amin jed biyya nyaadhaa isin dadhabne afaan arsiitiin haasofne dadhabne afaan jimmaatiin haasofne dadhabne afaan wallaggaatiin haasofne dadhabne afaaniif aadaa isin beektan walii wallaalle afaaniif aadaa isaan beekan walii wallaalle afaaniif aadaa isin beektan beelladaa kana jechuudha korbeessa lafa deemu kana afaan inni beeku walii wallaalle afaan kamiin itti haasofne Jana ya dhiira kaayiroodha yaa dhiira kaayiroo keessa jirtan wallahi isin warqiidha wallahi billahi isin dahaba anatu sinin jedhe isin dahaba siidaan isin dhaabbachuu qaba shamarran kaayiroo keessa jirtu gabbaatee siidaa isin dhaabuu qabdi anatu sinin jedhe isin siidaan dhaabachuu qaba yaa miskiinan kanko warra odoo asii masrii mullaaciidhaan isin bintitu osoo asii masriin baajaaji isin harkaa fudhattu osoo asii masriin waa meeqa isin gootu asin silkii isin irraa fudhatan asin waa meeqa isin godhan gabbaatanii dalagattan qansiraa namaa suuqii namaa dukkaana namaa hojjetattanii daaraa xaragattanii jiraattan daaraa xaragattanii jechuudha. Uduu jechuudha garanaan isin dhiitan lubbuu teessan dabarsitanii kennitanii dhiiga keessan hambuuqataa jiraattan kunniin borcii baadhatee jechuudha ulfa baadhatee yoo argitan mee hattuma takkitti tan asirra dhufte mee ilaala tokkicha isaa qadhaa hin argitan ka kunoo garaachi isaa waan harree liqimsee fakkaatu kan bar borciin tokko bar borcii laaltullee sitti tolu jira bar waan harree liqimsee fakkaata waan harree liqimse kana fakkaata birri dubartii nyaata taa'e gadaatam keessatti dhiirri dubartii irraa mallaqa nyaattii dhageettan gadaatam keessatti dhiirri dubartii irraa mallaqa liqeeffattii dhageettan gadaa oromoo tana keessa malee taaptaaf koppiliinkii godhi biyyee nyaatta taaptaaf koppiliinkii godhi hawaan biraas irraa najamu gadaa kam keessa dhageettan eessa jirti osoo hojjetee nyaachuu danda'u osoo fayyaa qabu eessa dhageettan yoo Kuweetti dhageettan malee eessa dhageettan yoo Dubaayii dhageettan malee Kuweetti illee qarabadiin qabdu amma badii eegalte Kuweetti dhiiratu taa'ee boo'u jira kasanii garuuyyuu nan galchu jechuudha ka warra Kuweetti nan galchu maaf sin galchine ka jettan yoo taate ka warra Kuweetti gaafa dhiirri taa'ee dhiira jalaa boo'u nan galchu jechuudha nan galchu maaliif 500,000 walakkaa miliyoona takkaa qabsiisee biyya irraa dhufee mana ijaazaa taa'ee dhiira jalaa booya hay obboleessa kiyya maal godhuu dhiira ofiin jetta maal godhuu Muhammad Abdalla ofiin jetta jechuudha gizeenni ka'eessi dhufee guyyaa 5 eegi guyyaa 6 eegi guyyaa 7 eegi guyyaa 8 eegi jedhu ati dhiira lafa ol kaatee kokkeessa addaan hin bintitu kokkeessa lafa kaatee addaan hin bintitu sintaane taanaan gabbaatee deemtee Kuweetti biyya dalaggaati gabbaatee deemtee hin dalagattu
كمبيوتر تطقان سفيدة درقم كمبيوتر تطقو قبداتي درقم كمبيوتر هوجتشو قبدا كويت بيا دلقاتي قدامي باديا قال دلقي أبو سكية دمي بنغالي ولين هندي ولين دميتي قال دلقي شابدي دميتي نتهم كان أبدالي دميتي نتهم باديا كويتي كان إيسا سنين هاجرو سلوبيا دميتي دچين كويتي تون دچي دلقاتي دمي مزرعة دلقي بنغالي ولين هندي ولين دميتي مزرعة دلقي بديتي دلقاتو دميتي gaafa waggaa qaanuunni mootummaadha waggaa sadiin dhufa qaanuunni mootummaadha seerri mootummaan baasu waggaa sadiin dhufa dhiifamni mootummaan gadhiisu jechuudha biyya kamiin keessattuyyuu jechuudha waggaa sadiin dhufa warri hiqaamaan qabne hiqaamaa sirreeffadhaa kaga biyya galuu barbaadan hidhaa tokko malee qaaqa takka malee tikkeetti keessa murattanii gara biyyaa galtanii qaanuunni mootummaadha yeroo kamuu waggaa sadiin dhufa achi asitti yoo si qabanii jedhan hireeteeti obboleettiti hireeteeti jechuudha yoo si qaban hiqaamaa qabaatteefillee bakka badduu wayitis yoo si argan amma Kuweetiin keessatti usumana ijaazaatitti bakka namoonni hiqaamaa hin qabne jiranitti dubartii biratti bakka wayiti yoo si argan hiqaamaa qabda jedhee sinnisanii Kuweetitti akkana godhanii fuudhanii gara biyyaa si galchan kokkee tantee tan akkana sirarraasanii fuudhanii gara biyyaatti si galchan Kuweetiin keessatti hiqaamaa qabda jedhee namni harka sirra qabu hin jiru Kuweetiin keessatti gara biyyaa si galchanii jechuudha hiqaamaa qabaattellee qabaachuu baattellee namni kamuu riskii ofii dalagata haga riskii tanteetii dalagatta si jamir hiqaamaan balaa qabaayyuu malee waan takka balleessitee bahuu hin dandeettu gara takka miliquu hin dandeettu gara tokko socho'uu hin dandeettu hiqaamaa yoo fudhattee jette ati risti akka wannootii jechuudha akka nama biyya takka responsibility biyya takka ofirra baadhateeti balaa qabaayyuu malee hiqaamaan bakka takka baddee bakka takka bayuu hin dandeessu jechuudha kanaaf obboleessa kiyya ati dhiira Itoophiyaa 500 kan faltee dhuftee Kuweetiin keessatti ji'a 5 ji'a 6 yoo dalagattee jette 500 miti 1,500,000 deeffattaa jechuudha. Kuweet jechuun Kanaadaa lammaffaadha. Biyyoota Eeshiyaa jiran keessa dachii Eeshiyaa keessa dachiin Kuweetiin geettu hin jirtu jechuudha. Biyya birriin takkittiin Itoophiyaa birrii 400 jechuudha. Si fidee miti dallaalli kijibee. Barsi 500 fidanii yookaan dallaala warra achi waraqata hojjetu si jamir baangaalitu ijoollee keenyarraa aangoo qaba. Baangaalitu ijoollee keenyarraa dhiiraa jechuudha. Beerri beerarraa fuudhee dhiira geessa. Akkasi bara. Akkasi. Amma kaleessa gisee argitan ana maafi rakka fuluus maafi jibhaala keef rakka bana keef kayru kaleessa gastii kan keessa sagalee dhageettan san yoo argitanii tinyettanii kennatu fuudhee mallaqa itti fidee jechuudha. Yoo baangaaliin sunis nyaate. Beerri ka itti kennitu beeratu hojjetee kushiiraa keessa itti kenna beerri beerarraa fuudhee beera dhiira geessaa jechuudha. Dhiirri irraa fuudhaa beerri ammoo beerarraa fuudhee dhiira geessa akkasii jechuudha. Dhiirri kenna akka beeraati. Wanta akka hin beektu. Wanni jarri beektu yoo jiraate hoolaa tissuu hudduu beeraa qotuu viidiyoo beeraa gadi baasuu eebii dubartii gadi baasuu mallaqa dubartii nyaachuu. Kanaan ala dhiirri kenna maal beetti beelatti himaame mee maal beettan na himaa waan beettan dhiirri kenna. Hoomas hin beettan na himaa. Makiina garatti oofan beektamoo wantoota tokko tokko kompiitara garatti oofan beektamoo maal beektan dhibba keessaa paarsantii 50 gahu maal beektamee wanni isin beektan na himame hudduu beeraa qotuu irratti halaqaan isin ta hindii taati ta baangaalii taati ta jinnii taati boolla qabaannaan qotuu irratti dhiirri Oromoodha sadarkaa tokkoffaa fi tooppii irratti argamtan mallaqa dubartii nyaachuu irratti sadarkaa tokkoffaa irratti argamtan dubartii irratti dubartii fuudhuu irratti sadarkaa tokkoffaa irratti argamtan. Teettanii haqa miskiinaa nyaachuu irratti tooppii irratti argamtan. Achiin gara kaani waan biraatiin 0 keessaa 0. 0 keessaa 0. Amma makiinaa gaafa fuutanii manaa baatan qoffee irraa cabsitanii nama buuftanii aaksidentii fudhattanii makiinaan kan kee bulii 15 bulii 20 lafa taa'a. Maalirraa kun si keessa hin jiru jechuudha. Ati jimbiilfattee akka korbeessaati yoo hobobsite malee dandeettii makiinaa oofuudha inaaf si hafaa jechuudha. Si hafa. Hin qabdu dandeettii osoo dandeettii qabaattee intala obboleetti tanteetaan Oromoo irraa fuutee baangaalii geessitee baangaaliin hin nyaatu jechuudha. Amma warri Kuweetiin keessa jirtan Kuweetiin keessa taa'ee wanni sun waan birrii Itoophiyaa 100 hin finde. Walakkaa miliyoona takkaatiin ijoollee dhiiraa biyya irraa baasaran. Walakkaa nama tokkichatu ji'a tokko keessa nama 30 fita. Asaba nama 30
miliyeena tokko walakkaa miliyeenaatiin 500 500 nasaba sanuu kan rabbi laafisee 500 fidan 600 fitu jiran ite 600 nama tokkichatuyyuu nama 30 nama 40 fida manni kireeffamee taa'a ka dubartiin keessaa galte manni sun manni amma isinitti guranii isin keessa jirtanii ka dubartiin dura keessatti isaan faanjataa dhattee isaan hojjetaa dhattee keessaa galte dubartoonni amma galteerti hin jirtu qaanuuna keessa galte irra caalaan dubartoota warri hiqaamaa hin qabne qaanuuna keessa galte jechuudha. Ingite qaanuuna keessa galte gara biyyaa hin jirtu tabiraa hin jirtu hin argitan tabiraa yoo jiraatellee muraasa akkas. Amma maal godhanii hin fidanii manni kireeffamee lafa taa'a fidanii magaazina kanatti ol guran hoolaa jechuudha hoolaa arganii makiinaa irraa gadi naqanii magaazina kanatti ol guran. 700 Itoophiyaa irraa 600 Itoophiyaa irraa kan falee dhufee magaazina keessa guyyaa meeqa ta'a? Ji'a 3, ji'a 4, ji'a 5. Yookaan shurraabii takkitti uffatee dhufe biyya Arabaa deemaa raachi bitaa maal godha jedhe. Hanga injiraan Itoophiyaa injiraan Kuweetiin keessa hin jirre itti dhalutti hanga shurraabiin takkittiin akka nama shumeesii jiruutitti itti dhalee qaama kana uf duguugutti wanni takkan qabu jechuudha. Garaa dhiibee garaa nagaa jedha fooqii tana gisee dhufe gisee akkam jirtan fayyaadha maal barbaada obboleessa dhibee fuutee deemii dalagi rabbiif rasuulii jedhii deemii dalagi taddeeti fuu dhibee dukkaaraa si keessa jira dhibee daangiffiitiin si keessa jira wantoota gargaraatiin si keessa walgahee soogiddi si keessa jira qaamni kan kee kun hundi fayyaan qabu hanga luka kan kee sirraa muran hin eegini hanga harka kan kee sirraa muran hin eegini obboleessa kiyya deemii dalagi sirraa haa qannasu hojjetadhu deemii laffa'i deemii tarazzaqi deemiiti ana afaan keessa wallaalee moo isin afaan kiyya wallaaleen jedhaa bara deemii dalagadhu obboleessa kiyya hojjetadhu deemii akka ilma dhiiraatitti haqa miskiinaatiin borcii dhiibee kan nyaatu bargariidha wayi hojjetee fideere gisee makiinaa keessa taa'u isa biraan makiinaa isa biraan namni biraa taa'uu hin danda'u kana ta'u makiinaa oofuu hin danda'u isaayyuu silaa kabiraatti oofa isaayyuu bar makiinaa oofuma maal makiinaa oofu kun maal shufeera makiinaati obboleessa shufeera biraatti barbaachisa isaayyuu maal kaargoo godhu jettee uffatatti ergita isaayyuu kaargoo godhuu barbaachisa inni mataan isaatu ganaa kaargoo isa barbaachisa gisee achi waa beerritti dabalte hello assalaamu alaikum akkam jirta obboleettii fayyaa keetii jirta akka galata rabbii alhamdulillah wallahi akka fayyaadha maasii haa gargaaru birrii biyya ergachuu barbaadda maan rakkoo qaba ammaan tana si erga ammaan tana kuna daqiiqaa 5 keessa si erga ama mucaan baankii jira daddafii as ergi rakkoon qabu mucaan ammaan tana si galchuu danda'a ergi rakkoon qabu haara waa takka nan shakki wallaahi billahi abbaa barbaadde gaafadhu an abbaa barbaadeen na beeka deemii gaafadhu abdallaa ebeluu jedhiiti gaafadhu namni nan beekne hin jiru barbaachisaa ta'eeti kan isaa yookaan kadiir yookaan kaan isaa gaafadhu deemii gaafadhu abbaa ebeluu akkas jedhi gaafadhu assalaamu alaikum ka jedheen nire inshallah faateen tiyatun dhufte ka assalaamu alaikum jedheen nire inshallah assalaamu alaikum jennan dhumate hiitanii wazii fixatte jechuudha gaa kan fuutee maal gooti mallaqachii baastee itti ergiti inni makiinaa keessa taa'ee taaksii fuudhee baangaaliidhaan hello sadiq bakka akkasii dhaqiitii jaaraa gata akkasii dhaqee jib fuluus okee fi waahid binayya itlabarraa yaddik fuluus inti rooha jib fuluus okee yalla baay okee baangaaliif dhaqee hello salaamu alaikum anaa barraa dhattee mallaqatti kennitee biraa deebiti abdalla ta'ee kabbadaa ta'ee maammadoo ta'ee abu jaddaal ta'ee abu ziyaad ta'ee wanni isin irraa beektu tokko hin jiru waa takka irraa hin beektu arfaa seenti wanni tokko rabbiin isin irraa beektu hin jiru